Attam jirtu ijoollee Oromoo, saba Oromoo, shamarran, haadhawwan, abbootii, dargaggoo qeerroo hundumti keessan kan biyya keessaa wal'aansoo xumura diddaa garbummaa kutattanii haala amma jiru kana saba keenyaaf jijjiiruuf warra kutattanii gaatanii fi nagaa koon isinii dhiyeessa. Galata guddaa qabdu. Galata guddaa qabdu. Galati keessan immoo bilisummaadha. Wanta dhiiga keessanitti lolaaftanii, wanta humna keessanitti fixxanii, wanta itti hidhamtanii, itti gubattanii, itti reebamtanii, itti biyyaa aaree atamtan kana bira ga'uudhaaf dugudee xinnoo ishee gaara gabaabduutu isin hafa. Gaara gabaabduu dugudee xiqqootu isin hafa. Kanagaa ciniinnattanii booreedha jettanii ilkaan keessan ciniinnattanii ba'uudhaa fi akka qophooftanii agarsiisaa jirtu jabaadhaan isiniin jedha. Wal'aansoon salphaa miti. Wal'aansoon baay'ee hadhaadha. Wal'aansoon baay'ee hadhaadha. Haa ta'u malee nama kana keessa darbetu bilisooma. Nama kana keessa darbetu waa'ee biyya isaatii odeessuu danda'a. Nama kana biyya kana keessa darbetu waa'ee saba isaatiif, waa'ee guddina saba isaatii, waa'ee jireenya saba isaatii kan odeessuu danda'u nama kana keessa darbedha. Namni jabaatu jabaa nyaataa jedhani. Nama jabaatetu jabaa nyaata. Namni laafaan waan laafaa nyaata. Namni dhibaan waan hin taane nyaata. Kanaaf egaa kanaafi wal'aansoon kunii akka inni hadhaa deemu. Isa duwwaa miti. Bilisummaa duwwaayyuu miti. Bilisummaa sana booddeeyyuu maaltu deemuu danda'a? Maaltu jiraachuu danda'a? Quunnamtiin keenya saba garaa garaatii wajjin attam ta'uutu irra jira. Maal fakkaachuu qaba? Diinni keenya attamitti kilaasifaayii goona? Eessa diinni inni kun addana jira, kun addana jira, inni kun isa jalqabaati, inni kun isa taanu. Isa kana hundumaa fi wanta irratti dubbisuun nurra jiru, irratti barachuun nurra jiru, qorachuun nurra jiru, xiinxaluun nurra jiru, tuulii saayinsiidhaa barachuun nurra jira. Akkamittiin koondishinii tokko asseesii goone ejjennoo fudhanna isa jiru. Dhugaadhumatti Oromoon karaa qaxxaamuraa irra ga'eera. Karaa qaxxaamuraa irra ga'eera. Karaa tokko fudhate hin bilisooma. Karaa isa tokko fudhate garuu garbummaatti deebi'a jechuudha. Wal'aansoonni qabatee jiru kuni wal'aansoo bilisummaatti isa geessudha. Wal'aansoo walabummaa Oromiyaatti isa geessudha. Wal'aansoo mootummaa isaa ijjeerratee hacuuccaa garbummaa jala kan ba'u. Ofii isaatiin hiree mataa isaatiin lafatti murteeffatu. Ofii isaatiin ofiilee ofiin of bushuu lafa itti danda'u. Lafa eenyuyyuu osoo isa hin miidhin miidhaa malee cunqursaa malee lafatti jiraachuu danda'u ga'uu qaba Oromoon. Kana egaa kanneen isinii ibsuu barbaade. Baga nagaadhaan dhuftanii namoonni daddabalamaa jiru gaariidha. Kanatti aanee wanti dubbachuu barbaadu akkuma kanaan dura waadaa isinii galee biyyi keenya kun jeeqamsa keessa jira. Jeeqamsa guddaa keessa jira. Jeeqamsi kunii Finfinnee dhumattituu bixxilame. Namni dhumuun kun Finfinnee dhuma keessa duwwaatti bixxilame. Eenyutu booddee jira laata? Ji'oopolitiksiin naannaa sanaa maal fakkaata? Horn of Afrikaan maal fakkaata? Afrikaan maal fakkaata? Awurooppaan maal fakkaata? Aasiyaan maal fakkaata? Chaayinaan maal fakkaata? Hindiin maal fakkaata? Warri garaa garaa interestiin isaan Horn of Afrikaa irraa qaban maal fakkaata isa jedhu ilaaluun barbaachisa. Isa biyyaa duwwaatti yoo xiyyeeffanne eenyutu kana oofaa jira isa jedhu dhabna. Maaliifi yeroo hundumaa diinni akkuma keessa jiru alas jira. Kanaafi isa alaas immoo ilaaluun ija banachuun naannaa ofii ilaaluun nu barbaachisaadha. Isan xiqqoo isinii tuttuquu barbaada. Har'a yeroo kanatti genocidein Oromoo duwwaa irratti deemaa jiru. Genocidein biyya lafa hundumaa irratti deemaa jira.
keessumatti Eeshiyaa keessa har'a Barmaa keessatti Rohingya Muslims kan jedhamanitti lafarra dugugaa jiru. Biyya Arabaa keessaa keessumatti Yemanii akka jirutti dugugamaa jira. Sumaaliin dhumaa jira, Oromoon dhumaa jira. Yeroo achi dabarru immoo Naajeeriyaa keessaa Fulaanii kan jedhamanii qoomoon tokko akkasumatti dugugamaa jiru. Akkuma jirutti dhumaadhuma jiru. Dhumaatii isa salphaa miti. Genocideetu deemaa jira Fulaanii irratti, Musliimoota achi jiran irratti. Buhaariin liideriin Naajeeriyaa hin wallaalle waan deemaa jiru. Garuu wattaaddarri dhaqaa, loltuun dhaqaa, biraa deebi'aa jedhu warri sun dhufanii nama fixu. Yeroo hundumaa uummatatti gidduutti dhufu. Mee Kaameruuniin ilaala. Kaameruun har'aa biyya Francophone warra jedhaman kan keessatti warra jiranidha. Kaameruunii warra Faransaayiitu bushaa ture. Faransaayii eega deemteeti warra Faransaayiitu harka olaanaa qaba. Warra afaan Ingiliffa dubbatanii miidhamoodha. Har'oo completely genocide deemaa jira. Dugugaa jiru jira sana. Maaliif Faransaayiin deebi'ee dhufuu waan barbaadee fi lafa warri English speakers sana qabataa jira Faransaayiin. Dugugaa guddaa Angoolaa keessatti, Koongoo keessatti akkasumatti nama dugugamaa jira. Maaliif kun? Maaliif ta'aa jira beektu? Siyaasaan eega yeroo duula lammaffaati, second world war asitti tokkoffaa warri Britishoonni, warri Awurooppaa imperializimii, warri imperialistoonni warri Awurooppaa kuni hin qabanii, Hitler hin qabse humni isaanii eega laafee booddee yeroo dheeraa fudhatan revive gochuudhaaf. Amma eega eega fooyya'anii booddee Ameerikaas chaalenjii gochuu jalqabanii warra Chaayinaa bukkeedhaaf biqilaa jiru, Raashaa warra biqilaa jirus chaalenjii gochuu itti ka'anii more resource barbaachuutti ka'an. Har'a iji isaanii hundumtuu keessumatti warri corporate leadersiin kuni biyyi dureeyyiin kuni Afrikaa irratti xiyyeeffatanii jiru. Biyya Afrikaa qabachuudhaan resource kana completely akkuma yeroo kolonii sana oonii gochuutu nurra jira kan jedhuudhaanitu harka wal xaxanii uummata lafarraa dugugaa jiru. Kanaaf egaa fakkeenya tokkoon isinii kenna. Fakkeenyi kuni Theresa May kan jedhamtu British Prime Ministeriin haasaa ishee dhaqaatii ilaalaa jiru. Maal jetti? Afrikaatti fuula keenya deeffachuutu nurra jira. Consider gochuutu nurra jira. Waa'ee Afrikaa dhaqanii Afrikaa kana atmosfiirii Afrikaa kana kontroolii gochuu nurra jira jetti. Isa duwwaa miti. Warri Awurooppaa Yuuniyeniin kuni seerri isaanii xaxaa baay'ee waanta ta'eef Theresa May maal jetti? Britishiin jetti. Yuuniyeenii Awurooppaa kana keessaa yoo ba'e malee free access qabaachuu hin danda'u. Akka barbaade dhaqee biyya namaa colonize gochuu hin danda'u waan jettee uummata Britishii fi paarlaamaa Britishii amansiiste kunoo Britishoonni Awurooppaa Yuuniyeenii keessaa ba'aniiru. Brexit jedhamu gaa'is. Inni gaa for the first time Theresa May biyya South Africa dhattee do'atte, Afrikaa keessaa biyya lama sadii dhattee do'atte. Amma isaan fuula isaanii achi deeffatu. Jarri kuni harka nama hin beekamneetinitu kana puushii gochaa jiru. Dhumaatii namaa puushii gochaa jiru. Egaa amma mootummoonni biyya keessa jiranii isaan kaanii interestiidhaan xaxamanii jiru. Interestiidhaan atti xaxamu yoo jettanii biyya lafaa kana kan geggeessaa jiru World Bankiidhaa fi International Monetary Fund warra jedhamanii warra gurguddaa warra maallaqaadhaa fi transakshinii biyya lafaa kana sochoosan institutionii gurguddaa lamatu mootummoota biyya lafaa kana harka keessatti gahee jira. Yeroo World Bankiin liqii sii kennu yookiin karaa garaagaraa doneeshinii sii kennu yeroo hundumaa stringiin attached. Maal jedhaa? Oduu baay'ee jira. Kan isinitti hin baay'isoo. Maal jedhu biyya kee keessa kana godhi kana godhi abaluun balleessi abaluun ajjeesi iddoo akkasiitti nama buqqisiiti investimentii akkasii kubbaaniyaa akkasii gashi jedhaniitu horii sii kennu. Atosuun jaallanni hin diinnitu idaa sana keessa wanta lixxee wanta isaan jedhan hojjetta. Waan akkasii abiifaan kanatti jiru jechuu koo miti. Garuu waan akkasii jiraachuusaa Oromoon beekuutu irra jira. Mootummaan naashinaalistiin jiraachuu hin danda'u warra westii jira. Kanaafitu resistii gochuutu irra jira mootummaan. Kanaaf uummata isaa bira dhaabachuutu irra jira. Yoodhuma kun jiraateyyuu kan mootummaan bileemdii ta'uu fi akkamittiin kana fudhataa kana resistiin godhuu inni jedhu
jira jechuudha. Kanatu gaa amma Horn of Africa irratti kan argamu pireesharii alaa ilaalaa isa biyya keessaa duwwaaman biyya alaatiis puushii akkasii jira. Ji'oopolitiksii sana ilaaluutu nurra jira isa jedhuun qaban. Haa ta'u malee mootummaan inni kufes inni jirus amma biyya sana keessa confusion guddaatu jira. Isaanumtu akkatti soortaawwatii godhan dabaniiru. Kana keessa immoo warri Habashaa deebi'uudhaaf waa isaan hin goone hin jiru. Amma biyya sana keessatti humna gugurdaa lamatu wal'aansoo wal qabaa jira. Humni inni tokko federal governmentiin kun akka federalizimiin sun akka jiraatu maaliifi sobasa ta'u quccuu waan barbaade haa ta'u garuu at least paarlamaa keessatti Oromoon hin ta'a daangaan Oromoo jira afaan Oromoyaa jedhanii odeessuun keessumatti dhaabatanii challenge gochuun kuni advantage tokko tokko Oromoodhaaf fide warri jedhan jiru. Kanaafi warri Saawuzii siin barbaadu warri Tigree siin barbaadu warri Amaaraa waan ta'e taanaan federal system kan hin barbaadan. Isaan kan isaan barbaadan unitary government under Ethiopian polity Ethiopia gaaddisa Itoophiyaa isa jedhamu sana jalatti Ethiopian unity barbaadu complete unification kana barbaadu. Constitution federal constitution isa jiru sana diiganii fidanii sana dhaabu barbaadu. Kanaafitu inni isaanii coalition governmentiin dhaabachuu ture mootummaan ce'umsaa dhaabachuu ture jedhanii hamma danda'an puushii gochaa jiranii tokkoffaa take my word jarri kuni mootummaa kana dhiibanii state of emergency awaaju hawwii isaanii isinitti hima akkanii haasaa isaanii tokko taa'ee ilaalutti hawwiin isaanii state of emergency akka Itoophiyaa keessatti awwaajamu. Eega awwaajame booddee coalition governmentiin tokko transitional governmentiin tokko akka dhaabatu inni immoo dhaabate akka seera sana tarsaasee seera isaa federaalii seera federalizimii constitution federalizimii kana tarsaasee seera kan biraa gara unitariitti gara mootummaa isa durii sanatti kan ceesisu akka inni ijjeeru yaalaa jiru warri Habashaa. Warri kan biraan immoo Oromoodhuma ta'anii warri feensii irra dhaabatan warri axirii irra dhaabatantu jiru. Garuma jabaateetti goruu dhimma isaan qabanii Itoophiyaadhaa isaan garaa isaanii barbaadu. They don't care. Oromoon bilisoome dhiise hallayyaatti gadi namni miliyoonii isaa dhume dantaa isaanii miti. Isaanii Itoophiyaadhuma jedhamii Amaara jala Oromoon galeeyyuu taayitaan argatu taanaan dantaa kan hin qabne gadi yaa'anii haasa'u dhimma qaban. Garuu Oromoo naashinaalistiin kan inni barbaadu yoodhuma complete independence sun dhabame akka transitionitti federalizimiin sun akka kufu barbaadu. Federalizimiin sun akka badu barbaadu. Maaliif inni steepii ta'uu danda'a kan jedhu naashinaalistoonni kan barbaadan jiru. Kanaafitu humna kana gidduutti ilaa kasitti wal fattagaa jiraatan. Kanaafi garan itti dacha'uun bada. Kanaafitu amma muuvimentiin amma jiru kuni humna isa gamana jiru isa gara bilisummaatti geessu kana jabeessa. Kanaafi wal'aansoo kana itti fufuuni baay'ee murteessaadha. Wal'aansoo amma jalqabame kana tasa dhaabuun irra jiru ittuma fufuutu irra jira jabaachuutu irra advantage baay'ee qaba wal'aansoo kana jabeessu. Tokkoffaa tokkummaa Oromoo isa asifajii jeeqanii tasgabbii jinnii Jibuutii jedhanii garaagara diigan kana jabeessa tokko. Lammata immoo viizinii kana diriirsa. Iji isaa gar tokko akka inni ilaalu. Eenyurraa homaa eeguun akka irra hin jirre uummanni Oromoo bilisummaa duwwaatti akka inni xiyyeeffate gara fuulduraatti deemu godha. Waan baay'eedhaaf advanteejii qaba. Kana hundaa ani hammana jedhee isinitti himuudhaaf osoo hin taane waa'ee kana akkasiin beektan hin barbaada jechuu kooti. Tokko waa'ee ji'oopolitiksii effektii karaa alaa jiru. Lammata biyya sana keessatti foorsii attamiitu wal'aansoo wal qabaa jira. Foorsii attamii maaliifitu abaawoo irratti duulu maaluma isaan godhe abaawoo maaliif hamma kana irratti duulu. Shan gumuziin nu lolchiisinaa jedhe. Kanuma mini attam gumusin ajjeesuu jedhaniitu abaawoo balleessuu barbaadu. Kan na dhibu warra Oromoo ta'ee abaawoo dura dhaabachuu barbaadutu na dhibaa jira. Waboo dura warra dhaabachuu barbaadutu na dinqaadhuma jira. Na hangalle poolitikaa kanatu maybe anatu confused ta'e ofumaa waggaa meeqa keessa ture kan jedhu fa'itu sammuutti na dhufu.
warruma Oromoo ta'ee kanumti kana dura dhaabatus jira. Waboon jabaachuunsa, waboon diina loluunsa, waboon irreensa flexii gochuuni gaaraantii nama hundumaa Oromoo nama jedhameef akka inni gaaraantii ta'e wallaalee. Har'a kana keessatti maalan argee shamarree tokko waggaa dheeraadhaaf waboo keessa kan turte akka hin taanetti duute har'a wareegamte. Kunillee lafaan kaasuutu irra ture dhugaa dubbachuudhaaf. Mucaan kuni haayiskuulii keessaa baatee waggaa dheeraa bosona keessa mucaa turteedha. Bifa ishee hundumaa hin agartu. Baay'ee nama gaddisiisa. Oromoon kana ilaalaadhatu kana ilaalaa harka kennuudhaaf malaata. Baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'u malee kuni dadhabina laaffina cabuu nu ta'uun irra jiru. Jabina nu ta'uutu irra gara fuulduraatti deemu nyaara keenya guurree adda keenya dhiibnee boquu keenya qoma keenya dhiibnee gara fuulduraatti deemuu nu barbaachisa jechuudha. Kana isinitti nu barbaade. Kan biraani wanta tokkotu xiqqoo na yaaddessa. Wanti na yaaddessu ani humna wabootti nammaa jiru kana Oromiyaa poolisii haa ta'u warra humna bittinneessaa haa ta'u wajjin dhaquun wajjin daggala seenuun gargaarsa agarsiisuun Waaqayyo isin haa eebbisu. Saba keessanii fi miidhama saba keessanii agartanii warri kana gootanii galata guddaa qabdu ni isiniin jedha. Galata guddaa baay'een appreciate godha. Kana gochuu keessanii lubbuu keessan ijoollee waboo ijoollee xobbee ijoollee keenya bira dhaabattanii dabarsuudhaaf protectii gochuudhaaf uummata keenya Gumuziin Sumaaleedhaan Harargeerraa Booranarraa Gujii keessaa isa dhumu uummata keenya bira dhaabachuu keessanii akka itti fufu isiniin kadhadha. Baay'isee galata guddaa qabdu. Haa ta'u malee ijoollee bosona jirtuu fi hamma dandeessan dhaamsan dhaamuu barbaadutu jira. Dhaamsa kana experience irraan dhaamsa kana dhaama. Yaadattu yoo taatan warri umurii koo keessa jirtanii Jeneraal Faanii, Koloneel Haayiluu Faanii, Jeneraal Taaddasa Birruutii, Koloneel Haayiluunii yeroo du'an sana yeroo qabaman sana nan yaadadha. Galgala mana daadaa kootitti wal geenyeetu yeroo hundumaa foloo goona guyyaa guyyaatti jeneraal iddoo akkasii gaaniiru iddoo akkasii oduun hin dhufa. Amma oduu tokko dhufe. Wattaaddarri dhaqanii loltuun Mangistuu Hayilamaariyaam jeneraal fa'itti dabalamanii kan jedhu baay'ee gammachuu nutti dhagahame galgala tokko. Borumtaa isaa maal dhageenye? Jeneraal fa'a dhaqanii qabani. Jarri kun itti dabalamaniitu dhaqanii ukkaamsan jeneraalii fi Koloneel Haayiluu. Inni kun naasuu guddaa saba keenya irratti fide. Kanaaf namni dhufee namatti dabalame hundumtu qulqulluudha jechuu miti. Hundumtu qulqulluudha jechuu miti. Kanaafitu Ameerikaanonni filosoofii tokko qabu. Maal jedhu jabana 66 keessa yeroo Maartin Luuter demonstration guddaa Washington DC keessatti qopheesse maal jedhanii baay'ee sodaatan gurraachi Washingtoniin guba kan jedhu gaafa sanaa baay'ee sodaa guddaatu ta'e. Jennaani warra aktivistoota gurraacha walgayii waame Kennedy maal jedhe? Maartin Luuter warra ka Malcolm X namoota 4-5 waamee TV irratti baasee taa'ee wajjin haasa'a. Maaliif nu waamtee jedhanii? Jennaan maal jedhee? Demonstrationiin borii akka inni nagaa ta'uun barbaada jedhe. Maali nu mini kan organizii godhee kana demonstrationii kana uummatatu organizii godhee jedhan. Deebiin isaanii maal jedhee deebise? Kennedy, if you are not in it, you are at the head of it. Maal jechuudha? Ati keessa hin jirtan taanaan gubbaa kan jiru isinii, gubbee isaarra kan jiru isinii jedhanii harka lafa jalaatiin adii organizii godhanii if you can't win the join the waan jedhu jiru. Yoo mo'uu hin dandeenye itti dabalamii. Taaktikiin akkasii biyya lafaarra jira. Kanaaf inni akkasitti filaadii godhu kuni baay'een nama nagaa ta'uu danda'u. Garuu
hammi tokko garuu of eeggannoo guddaa barbaachisa. Seenaa tokkoon isinii dabaluu barbaada. Yeroo Shaangaa Sheek Maa'oo Seetung irraa citee warra Ameerikaatti dabalame Chaayinaa keessatti warri Shaangaa Sheekii fudhatee deeme loltuuni hin gaabbine jedhanii dhufanii itti dabalamanii halkan tokko hudhanii deemuudhaaf turan. Garuu jarri baay'ee abshaara. Akkuma isaan dhufanii meeshaa isaanii harkaa fudhanii, reediyoo isaanii harkaa fudhanii, mataa haadanii iddoo kan biraatti geessanii qudoodhaan gargar baasan. Gaafa interrogeetii godhanii isa qabuu dhufne jedhanii himan. Kuni biyya hundumaatti warra gorilla warfeerii geggeessutti, Laatiin Ameerikaatti, Veetkoon keessatti, Laos keessatti, eessatti, biyya iddoo hundumaatti muuvimentii warra geggeessu keessatti himamee akka fakkeenyaatti fudhatan. Yeroo hundumaa mootummaan hamma danda'e namatti ergee tokkoffaa dizoolvii gochuudhaaf, niwutiralaayizii gochuudhaaf. Lammata ijoollee qaroon eenyu fa'i achi keessaa kan jedhu reediyoodhaan akka isaan dabarsan. Waan akkasii kanaaf yeroo namni namatti duulu of eeggannaa guddaa gochuu barbaachisa. Maaliif beektu yeroo akkas ta'u yeroo amma fakkeenyaaf yeroo Veetkoong lolaa turan kana yeroo namni akkasittiin itti dhaqu wattaaddarri cabsee itti dhaqu warri mersineeriin dafanii qudootti jiru. Meeshaa isaaniif reediyoo isaanii hamma danda'amu waan isaan qaban hundumaa harkaa fuudhanii jiru. Yoo bobbaasan iyyuu immoo nama 10 warra guriilaa ta'aniitu warra haaraa dhufe militarii nama 2 faatu majooritiin ijoollee taatii jechuudha. Jarri sun harka caaluun irra hin jiru. Teknikii akkasii ani ijoolleen kun hin beekani jechuu miti. Ijoolleen kun hin beekani jechuu miti. Garuu onnee koo keessa kan jiru, yaaddoo koo keessa kan jiru. Ijoolleen kun anaaf dhugaa dubbachuudhaaf they are golden eggs. Anaaf. Kanaaf miidhaan tokko akka irra ga'u barbaadu. Never. Kanaafaniin hamma danda'ame of eeggachuun barbaachisaadha ijoolleen kun. Ijoolleen dargaggooni, qeerrooni demonstreeshinii organizii godhan kun, warri demonstreeshinii geggeessan kun isaan adamsuudhaaf deemu. Kana keessa makatanii dhaqu warri basaasi qomoo kan biraan ta'uu danda'u. You never know. Hundumtu maqaa Oromoo baafatee deemuu danda'a. Kanaaf of eeggannaa guddaan godhamuutu irra jira. Isa jedhudha. Kanaaf gara dhumarratti kan hin jechuu barbaadu har'a ijoolleen Oromoo balaan yoo isin irratti ga'ee lafatti baqattan qabdu. Iddootti baqattan, iddootti lubbuu keessan baafattan qabdu waaqa ola galatu ijoolleen naannaa keessa jiru. Kanaaf warri danger zoonii keessa jirtan, warri maqaan keessan identified taatan, warri adamsamtanii caallumattanii magaalaa keessa teessanii akka of hin balleessine. Ijoolleetti baqachuudha. Hamma danda'ametti. Ijoollee informee gochuudha. Nyaachisuudha. Gargaaruudha. Hamma danda'ame bira dhaabachuudha. Ijoolleen kuni ijoollee barataniidha. Ijoollee beekaniidha. Ijoollee akkuma keenya ba'anii jiraachuu danda'antu har'a saba keenyaa fi wallaansoo qabaa jira. Kanaaf nagaan isaanii hawwaa. Moo'icha guddaan isaanii hawwaa. Biyya sanatti demonstreeshinii warra geggeessanii nagaadhaan baatanii akkasiin nagaan galtanii isin hawwaa. Waaqayyoommoo isin bira dhaabata. Maaliif koozii dhugaatiif namatti darbuudhaaf nama miidhuudhaaf mirga namaarra dhaabachuudhaaf mirga saba Oromoo mirga saba keenya falmachuudhaaf baatan. Kanaaf yeroo hundumaa mirgaan galtu. Maaliif namni mirga ofiitiif deemu dhugaa baatee waan deemuufi homti tokko irra hin ga'u jedhee nama danda'a. Kanaaf dhumarratti ilmaan Oromoo agartaniittu. Waan deemaa jiru agartaniittu. Wanta dhaga'amaa jiru hin beektu. Ilmaan Oromoo hubadhaa. Ilmaan Habashaatii wajjin jiraachuun never hin danda'amu. Tasuma hin danda'amu. Maaliif ilmaan Habashaa kan isaan jechaa jirani nuyi isin hin moonu taanaani isinii wajjin hin jiraannu jechaa jiru. Nuyi Itoophiyaan poolitii sana qabannee
Amaariñaadhaaf Amaaraan mataa keessa yaabbannee hin jiraannu taanaan isin wajjin hin jiraannu jechaa jiru. Oromooni inni Itoophiyaanistiin tokko maaloo miila si qabannaan wajjin jiraadhaa jechaa jira. Isaan hin du'u malee hin jiraatan. Maaliif amma har'a gurbaa tokko taasaa warra Habashaa keessaa nuyi jedhe meeshaa qabnaa nama qabnaa nama barate qabnaa Ameerikaa keessa loobii qabnaa warra loobii nuu godhu baay'ifnee qabnaa jedhe. Nuyi waan barbaanne gochuu dandeenya. Nuyi waan barbaanne gochuu dandeenya jechaa jira. Isa duwwaa miti nama barate immoo baay'ee qabnaa jedha. Gurbaa kanaa fi afaan Amaaraatiin deebisuu barbaadeen ture. Isaan akka nuyi waan tokko hin beekne itti fakkaata. Akka isaan akkasittiin biyyatti galanii akkasittiin qeensatti naqatanii jiran. Warri advaayizeriin Habashaa akka jirtutti biyyatti galteetti. Akka jirtutti biyyatti galteetti. Nuyi dhugaa duwwaa baannee saba baannee deemna. Yeroo hundumaa kan saba baatee deemuu fi kan dhugaa baatee deemutu moo'e addunyaa irratti. Addunyaa kana irratti kan moo'e kan saba baatee deemuu fi kan dhugaa baatee deemu moo'e. Isaan garuu humna isaanii birookirasii biyya keessaa qaban. Yes, birookirasiin kan isaanii. Kanaaf yuunitarii gavarnamentii barbaadu. Maaliif borii taayitaatti yoo ba'anii isaanii fi kompiliitilii smuuziidha. Maaliif birookirasii isaanii jalti already isa waggaa 100 ijjeerratti sana irruma taa'uu duwwaadha. Whereas nuyi jalaa kaafnee ijaaruutu nuuf jira. Birookirasii keessa tortoraa kana xaraguun mataansaa kana tortoraa kana qulqulleessuun waggaa dheeraa akka inni itti fudhatu beekamaa ijoollee Oromoo. Kanaaf isaan dafanii yuunitarii gavarnamentii barbaannaa Itoophiyaan poolitii jalatti jiraachuu nurra jedhanii kan isaan kokkee Oromoo qabachuu barbaadanii fi already birookirasiin suni istiraakchariin kuni tentakaliinsaa biyya keessa akkasittiin ijjeeramee jira. Isheenuma duwwaa yaabbachuun waan tokko rakkinaan qaban. Kana barbaadaa jiru ilmaan Oromoo. Jarri kuni kanaafitu qophaa'aa jiru. Ilmaan Oromoo kana beeki. Jarri kun si'a tokko deebi'anii yaabbatanii jennaan yoo xinnaate waggaa 100 Oromoo. Yoo xinnaate kunis hin duguugu lafarraa gaabbii guddaa qabu. Gaabbii isaan qaban yeroo Haile Sillaasee gaabbii guddaa kan isaan qaban yeroo Haile Sillaasee Mangistuu Nawaay ka'ee baalabbaata Haile Sillaasee fixuusaa Oromoof jedhee fixee Garmaamee Nawaay kan jedhamu kana isa kana organaayizii godha hammarraa abaaraa jiraatti bara baraan. Mangistuu Haayilemaariyaam immoo ka'ee ishee hafte haadhasee duguuge lafarraa isaan kanaaf abaaraa jiraatu. Hin sobu. Isaanii amma gaa eeliitiinsaa akkasittiin inni dacha'aa jiru biyya keessa tokkoffaa Finfinnee keessa akka jirutti Oromoo xaraguudhaaf. Oromoo alatti ari'uudhaaf horiidhaan garaadhaan maaloodhaan bitanii xaraganii fixuudhaaf. Lammata'oo ishee kana ijjeeruudha kan isaan underground. Maaliif nama amma biyya Oromoo keessatti maaliif deemnee lafa barbaanne ittiin hin filamnu nuyi. Kanaaf yuunitariin barbaachisaa. Biyya kooti inni isaan biyya kootiidhaan biyya Oromooti bara. Manzii yookiin qollaa dubbaa Awuraajaa yookiin faarxaa Awuraajaa yookiin qucaa cambaa lafa Minilik itti dhalate miti. Kan isaan jechaa jiranii Adaamaadha, Bishooftuudha, Amboodha. Biyya abbaa keenyaa Naqamte, Gimbii, Direedawaa, Daaroo Labuu, Arba Guuguu, Arsii achi biyyi isaanii inni isaan jechaa jira. Never ever. Kana Allah gochuun nurra jiru ilmaan Oromoo. Kana Allah gochuun nurra jiru. Hamma dandeenyetti dura dhaabachuun nurra jira. Ilmaanni nafxanyaa, ilmaanni Habashaa deebitee biyya abbaa keenya akka isheen hin fudhanne hamma dandeenye dura dhaabachuun nurra jira. Kanaaf kana gochuudhaaf hamma dandeenye hojjechuu, halkanii guyyaa hojjechuu, hamma iji keenya nu dhiigutti dubbisuu, biyya lafaarratti wal'aansoo deeme barbaannee dubbisuu, kitaaba walii hiruu, dubbisuu nurra jira. Maaliif teeknika wal'aansoo biyya lafaarraa barachuu nurra jira. Kanaaf jabaadhaa Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Himmoodha dhugaatu nu bira jira. Maasalaam.